Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa galoo showti. Torban torbaniin kan simbiraan ga'u ani faarfataa galataa abdisaati. Akkuma beekamu gaa torbeetiin keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaachaan ture. Seenaa isaaniirraa, tajaajila isaanii, mudannoo isaanii akkuma kanaas immoo beekumsa qabanirraatii isinii hiranii waan baay'eetiin akkasiin gargaaramtan abdii godhachaa har'as keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jiraatii amma dhumaatti turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Egaa keessummaan kun har'aa nama isin tajaajila isaatti baay'ee gammaddan barsiistuutiin raajummaatiin kadhachuutiin waan garaagaraatiin sooshaal miidiyaa garaagaraa TV garaagaraatti akkuma kanaas immoo konfiraansii garaagaraa deemuutiin kan tajaajilan biyya keessaa biyya alaatiin keessumaa uummata keenya birattis beekamtii guddaa kan qaban uummata kan biraatiinis beekamtii guddaa kan qabu Raajii Bulaa Tamasgeen wajjin jirra. Amma dhumaatti turtiin keessa nu wajjin haa ta'u. Baga nagaan dhuftee Raajii. Baga nagaan nu eegde. Egaa keessummaa kabajaa taate waamicha keenya kabajuutiinis immoo istiidiyoo keenyatti argamu keetiin guddaa si galateeffachaa. Mee kallattiidhumaan egaa gara gaaffii siin wallaalatutti hin darbina. Maaliif gaaffilee nuyi kakaasnee irratti haasofnu gaaffilee ijooti. Miidiyaa kanarra teenya gaafa haasofnu sabni nu dhaggeeffatan baay'een isaanii yaada kan isaan kennan sirraa immoo yaada kan isaan eegan waan ta'eef kallattiidhumaan gara gaaffilee keenyaatti hin darbina. Geessaan tajaajilaa tokko eenyu? Maaliif tajaajilaa kan nuyi kaasnee fi ati raajummaatiin biyya alaa biyya keessatti baay'ee hin tajaajilta namoonni baay'een si beeku tajaajila keenya dhaggeeffannaa tajaajila keetti baay'ee gammadaa ollaa hin fayyama hin jijjiirama namoonni baay'ee tajaajila keetiin nuyi sitti jajjabaannee waan jirruu fi mee geessaan tajaajilaa tokko eenyu? Geggeessaan tajaajila tokko tajaajilaa kan dibu Waaqayyo. Waamicha addaa kan jedhamu jira. Waamicha addaa kan kennu Waaqayyoodha. Kan filates Waaqayyoodha. Kan karaatti argisiisus Waaqayyoodha. Wanta ta'eef geggeessaan tajaajilaa tokko jalqabaa amma dhumaatti Waaqayyoodha. Kan geggeessu Waaqayyoodha. Wanta ta'eef kan files Waaqayyo wanta ta'eef geggeessaan tajaajilaa tokko Waaqayyo. Maaliif amma akka biyya lafaatti yoo ilaalle mootummaan tokko amma kaabinee kan jedhamu jira miti. Kaabinee kan jedhamuu fi hojjetaan mootummaa inni noormaalii jedhame tokko miti. Fakkeenyaaf kanan akkasiin jedhu Waaqatu file isa kana. Waaqatu file itti gaafatamummaa isaa fudhatee kan file Waaqa wanta ta'eef geggeessaan tajaajilaa kanaas Waaqayyo qofa. Kana kan sii kaasee fi yeroo baay'ee tajaajiltoonni dhuunfaatiin kan tajaajilan yeroo mul'ata isaanii qabatanii warri deeman cherchii dhuunfaa isaanii bananii gaafa ba'an namni isaan geggeessu akka hin jirretti kaafama yeroo baay'ee sii galee warri waldaa kennanii jiran immoo waldaatti geggeessaa kan jedhan immoo jiru. Yaada mataa isaaniitti mul'ata isaanii bukkeetti yaada mataa isaanii geggeeffamu kan jedhan immoo jiru. Isa kanaafan sii kaasee geggeessaan tajaajilaa tokko Waaqayyo erga ta'eeti tajaajila akkamittiin ilaaltaati? Tajaajilli akka biyya keenyaatti amma tajaajilli godhamaa jiru tajaajilli geggeeffamaa akkuma tamma jalqabaa naa kaastu kana namoonni tokko akka durii kanatti kan yaadan jiru. Akka durii jechuun maal jechuudha? Fakkeenya waldoota duraan keessatti guddadha haadha naa ta'an jiru. Akka sanatti maaliif nun geggeessu? Akka sanatti geggeessuu qabna, akka sanatti geggeeffamuu qabna kan jedhan jiru. Kun immoo yeroon isaa dhufee hunduu jijjiirameera. Abbaa mul'ataa ta'e namni tokko waldaa gaafa fudhatu abbaa mul'ataati. Mul'ata erga fudhate. Mul'ata isaa erga fudhatee ka'ee akkaataa itti Waaqayyo itti argisiisee akkaataa Waaqayyo itti argisiisee akkaataa itti deemuu qabuun deemsisa. Akkaataan tajaajilli kun baay'ee uummata keenya biratti akkaataan tajaajilaa baay'ee akka amma beekamaa jiru kanatti osoo hin taane akka kana dura beekametti osoo hin taane akka ammaa kanatti baay'ee uummata wajjin walii galuu dadhaba. Uummata wajjin akkamitti walii galuu dadhaba. Uummata osoo hin taane warra waldaa geggeessan. Warra waldaa geggeessanii dura maal jedhu yeroo baay'ee waan naquunnamutu jira. Waldaan dhufu bira yoo dhufan maaliif akka waldaas akkasitti waldaan geggeessitu kan jedhan jiru. Akka abaluutti akkasa durii sanatti maan geggeessitu kan jedhan jiru. Maaliif sitti fakkaate? Kan isaan barsiisan akkas akka keenyatti malee waldaan hin geggeeffamuu jedhanii barsiisan. Akkaataatti Waaqayyo sii kennetti immoo waldaa geggeessita maleessaa kaataa mul'ata keetii sii kennametti waldaa geggeessita maleessaa akka abaluu abbaarraa abbootiirraa dhaalleeti miti kan waldaa geggeessu mul'aa sii galee mul'ata sana abbaa mul'ataa ergadame mul'ata akkaataa argatee hin geggeessa. Kanaaf iyyuu waa'ee akkaataan tajaajilaa amma biyya keenya keessatti beekamu kuni
yoo ulfaate yoo cime inuma ta'a jira deeman yaada. Inuma ta'a jira. Inuma ta'a jira. Haa ta'u mee gaaffichi sirriitti hin deebine. Akkamitti ilaaltedha tajaajila akkamitti ilaalte? Tajaajilli wanti afu jira. Tajaajilli wanti afu jira. Wanti afu kan jiru immoo tajaajila nuyi tajaajilluuf uummati walii galuu qabna. Walii galuu qabna. Akka sagalee waaqayyoottis walii galuu qabna. Wal fudhachuu qaba. Wal fudhachuu qaba. Akka sagalee waaqayyoo. Amma fakkeenyaaf akkaataa abaluu itti waldaa keenya tajaajiluuti tajaajilii dhiisanii inni tajaajilli kun tajaajilaan kun akka sagalee waaqayyootti tajaajilaa jira jedhamee ilaalamuu qaba. Baay'ee hafa. Karaa tajaajilaas karaa tajaajiltootaas waan ta'u jira karaa amantootaas waan ta'u jira. Gama lamaaniin iyyuu. Gara lamaaniin waan ta'u jira. Nuti tajaajiltoonni tajaajilli keenya nuu fudhachuu qaba. Nuu fudhatamuu qaba. Jennee kan dubbannu jiru. Uummati immoo fudhachuu hin qabnu kan jedhan jiru. Maaliif fudhachuu hin qabnu kana jedhanii kan dubbatan jiru. Kan isaan dubbatan kun egaa akka dubbii sagalee waaqayyoo ta'uu qabaadha. Garaagarummaa jiru sana furuudhaa fi dubbiin sagalee waaqayyoo jiraachuu qabaatte. Dubbiin sagalee waaqayyoo jiraachuu. Kan durii fi kan ammaa immoo kaasee turte ammati garaagarummaan guddaa akka jirutti yaadaa jirta. Kaasaa jirtas. Isaan kan erga tilmaamtee siif tajaajilli maali? Siif. Anaaf tajaajilli jireenya kooti. Jireenya anaaf tajaajilli. Anaaf tajaajilli ulfina. Sababni isaa tajaajila kana akkan tajaajilu kan godhe waaqa waanta ta'eef anaaf tajaajilli abdii kooti, karaa kooti, jireenya kooti tajaajilli anaaf. Anaaf waaqa guddaa mana ga'u tajaajiluun immoo carraadha. Kanaaf tajaajilli anaaf jireenya kooti. Maaf kan si kaasee namoonni baay'een gaafa waa'ee tajaajila gaafate kaastu akka hojii dabalataatti yookaan immoo hojii dhabeessa nama hojii dhabe hojii mootummaa nama dhabe hojii dhuunfaa nama dhabeetu waan gara citu dhabeetu gara tajaajila akka dhufee taasisuu namoonni baay'een gaafate kaasuu jiru. Wayii immoo karaatti qarshii argatan kanaafaa kaasu si galee. Warri kuni walumaa gala warra waamicha waan jedhamu warra hin beeknedha kan kanaasu. Amma tajaajila biyya keenyaa keessatti rakkoo jiru sitti hima. Tajaajila biyya keenyaaf waldoota biyya keenya keessa jiran haadha taanee kan nu guddisan keessatti rakkina jiru sitti hima. Tajaajila shaakalaan kan tajaajilan jiru beektamti. Shaakalaan kan tajaajilan jiru. Tajaajila warri isaanii abbaan isaa jaarsolii waldaati taanaan mana barumsaa erga fixee qabxiin jalaa irrannaan iddoon jira iddoo qopheesseefii ta'a. Akka itti dhufan. Daddabarsa dhufan. Firri isaa tokko jiraannaa waldaa keessa jiraannaan tajaajila waldaa sanaati taanaan yookaas geggeessa waldaa sanaati taanaan aboo qaba taanaan karaa mijeessaaf argaa waan turre waan beekamaadha. Kanaaf waamicha waan jedhamu hin beekan. Waamichi gaafa si qaqqabu hojjettes iddooma sanatti bareedda. Waamichi si qaqqabnaan waamichi waaqa biraa si qaqqabnaan hojjettes iddoo sanatti malee si hin ta'u. Lafa waaqoottis barbaade. Fakkeenyaaf hojjetaa mootummaati fakkeensitti Dambidollootti si ramadeera jennaan inkoo roobeetti baalee roobeetti na ramadee jechuu hin dandeessu. Iddoo waaqayyootti si barbaadetti tajaajiluudha. Isa kanaaf yeroo baay'ee wanteen akkasii kun Itoophiyaa qofa miti akkuma Afrikaatti iyyuu rakkinni tokko jira. Rakkinni jiru maalidha? Waan tokko gaaffii asirratti gaaffii kee kanaaf wanta kun deebisa. Namoonni baay'een yeroo baay'ee maaliin nu beeku sitti fakkaate? Yooti xiqqoo sii ta'ee, yooti uffattee, yooti kaawwattee, yooti qarshii argachaa dhuftee karaa gaariidhaan argateedhanii yaadan. Karaa gaariidhaan argateedhamee yaadamu. Maaliif sitti fakkaate? Tajaajila nuyi kan beennu rakkinaan beenna. Wayyaa ciccitaa kaawwatee yoo inni kadhatee waaqayyo wajjin jiraa yoo itti bareede waaqa dhiiseeraa amaluma keenya baadiyyaa tokkoon sitti uummati keenya kun beeka amma nama baadiyyaa keessaa nama baay'ee xiqqoo sooressa ta'ee xiqqoo itti tottole tokko maal jedhamu seeqa namichi budaadha jedhama namichi ittiin qolaa qabaa jedhama namichi hafuura diinaatiin hojjetaa jedhama hojjetee kana ta'e hin jedhan yeroo tokkotu tajaajilaa tokko ni afeere gara Dirree Dawaa kanaan tajaajilaa afeere konfereensii qopheesse jechuudha.
Makiinaan qabadde immoo makiinaa baay'ee gaariis miti. Makiinaan qabaddu akka baabura sabaadiyyaa beekta miti. Yoo asfaaltii rooban illee akka baabura sabaadiyyaa sana sagalee dhageessifti. Qararararaadha. Saalfaddeetanii mucaa addunyaa akka tokko Jarmanii dhufee eddana jira. Makiinaa keenaa kenna eerpoortii irraan naqee tajaajilaan afuradhaa jedheen ba'ee yoon dhufu dhufee naannoo charchar godaanaa kanarra yoon ga'u ibsaan naqabeennaa hin dhaabadde. Makiinaan baay'ee bareeda. Makiinaan baay'ee bakka makiinaa addaati kan inni alaate kan isaati. Tun faayiruu anasiin foddaa banee asiinis maskootii banee asiinis banee faarfannaa kana dhaggeeffachaa tun deemu jarri tokko dhufanii na bira ga'anii maqaa namaa dha'uun barbaadu jarri tokko dhufanii na bira ga'anii maallaan jiran sii galee si jedhan abaluu wajjin saamtee ati uummata keenya saamtee makiinaa akkasii bitte miti jedhama. Yaada gaafa kennamu yaadaa jira. Amma fakkeenyaaf koomenti gaafa goonu nama yaadnee koomenti gochuudhaaf arginee koomenti gochuun garaagara. Inni kun fuula waaqa duratti cubbuu guddaadha. Makiinaa ergisa keetii makiinaa ergisaa akka waan tanaa ergifachuu iyyuu miti. Jarri kun ammoo waaqayyo waan loogan itti fakkaata miti. Yesuus deebi'ee gaafa dhufu firdiin laatu. Makiinaan kan koo miti. Kan namaan ergifadhee jira. Isaan garuu uummata saamtee hattee bitte miti abaluu wajjin naan jedhan. Kun maalirraan keessatti fakkaata? Yaada jalqaba nu keessatti guddate. Tajaajilaan hojii dhabee waan gara tajaajilaatti dhufe. Tajaajilaan akka waanta yeroodhaaf dhufee gara tajaajilaa kanatti gore akkasitti warra fudhatantu jira. Kanaaf iyyuu inni kun sirrachuu qaba biyya keenya keessa sirrachuu qaba. Tajaajilaan sammuu qaba. Tajaajilaan hojjechuu danda'a. Tajaajilaan nama lafa kanarra jirudha. Nama lafa kanaaf hin barbaachis ta'ee waaqayyo fideedha. Akkuma nama kamiyyuu hojjechuu danda'a. Akkuma nama kamiyyuu jiraachuu danda'a. Kanaaf carraa waamichaatu isa gameelee. Carraa waamichaatu isa ga'eeti garasii dhufe. Kanaaf uummati kan baruu qabu carraa waamichaatu qaqqabe maleessaa hojii jibbee miti hojii dhabee miti sammuu isaanii kan sirreessu. Good. Nam fudhadha baay'ee yaada gaariidha. Mee isaan kan erga wal bukkee qabdee tilmaamtee erga wal bukkee qabdee kaaste yaadolii kana raajii fi raajummaa garaagarummaa isaan gidduu jiru akkamitti keessa? Maaliifate amantii baay'inaan kan beekamtuuti raajii bulaadhamtee beekamta. Sababa kana namoonnis kan isaan ittiin si beekanii tajaajilli kee irra caalaan isaa raajummaatiin yoo isa kaan jechuun hirmaachuu beekuu yoo baadhayyuu namoonnis akkasitti si beeku baay'inaan. So ammati wantoota tajaajilli jireenya kee erga ta'eeti. Isaan kan erga tilmaamtee dhuftee isaan kana kaasaa arga dhuftee raajii fi raajummaan isaa raajummaa isa jedhamu kana wal bukkee qabi kaase. Raajii fi raajummaa. Raajiin namticha. Raajummaan immoo ergicha. Raajiin namticha yoo ta'u raajummaan immoo ergicha. Ergaa dhufuuf sanaadha. Yeroo ol bira qabnee ilaallu akka sagalee waaqayyootti yoo ilaallu akka sagalee waaqayyootti ilaallu hunduu sadarkaa qaba. Sadarkaa qaba. Akka biyya keenyaattis ta'ee akka biyya biraattis amma waan bitaa namatti galu tokko waan ta'e waa'ee kanaa irratti waa'ee raajii utuu hin taane waa'ee raajummaati. Waa'ee raajii namni rakkina hin qabu. Abaluun raajiidha yoo jettuun ati raajiidha yoo jettuun rakkinni hin jiru. Gaafa raajummaatti qabu rakkina. Rakkinni isaa maal sitti fakkaata? Wanta yeroo tokkotti nama tokkotu dhufa biyya biraatii dhufa namni kun yoo inni dhufu biyya biraatii dhufeeti immigireeshiniitti xalayaansaa jalaa qabamee jira. Xalayaa ta'uu nama biraadha kan tajaajilu namiti xalayaa isaa wayii qabamee jira. Maal jira sitti fakkaata tajaajila inni kun? Wanti beekamu amma fakkeenyaaf raajummaan dur beekamu amma beekamullee tokko ta'an jiru. Maaliif sitti fakkaate? Waaqayyo guddisaa jira. Akkaataa beeknu. Akkaataa kana dura beeknu miti. Akkaataa biraadhaan guddachaa jira. Innaan tajaajila sanaa maal jedhee dubbatan nuti jechuun biyya guddaadhaa dhufe wal. Maal jedhanii obboleessa jedhanii jennaan immigireeshiniitti waraqaan kee qabamee jiru. Waraqaan kee qabamee kan jiru immoo lakkoofsa akkas jedhee. Namtichi sunis waggaa dheeraa tajaajileera. Sagalee waaqayyo beekaa. Booda maal jedha inni suni gabba'ee dubbiitu ka'ee akkamitti akkanaan jetta akkamitti argiteeti. Waaqayyoon itti agarsiisa waaqayyoon akka hin agarsiisu. Yeroo tokko maal jedha sitti fakkaata. Hojii waaqayyo akka wanta hojii waan waaqayyo hojjetu kana
akka waan waaqayyo hojjetu kana dandeettii waaqayyo wanta dhufu kana akka wanta dandeettii keenyaan goonees gochuu yeroo nuyi barbaannu jira. Akka wanta dandeettii keenyaan goonee yeroo nuyi gochuu barbaannu jira. Waan waaqayyo gochuu danda'u immoo akka wanta humna keenya gararraa ta'u tokko wanta waaqayyoon hojjennee fakkaata. Fakkeenyaaf nama dhukkubsataa mataa dhukkubu tokko nama kaansarii dhukkubu tokko yoo kadhatte ameen siin jedhu. Nama kaansarii dhiigaa qabu tokko yoo kadhatte maal jeesti fakkaate? Waaqayyotu beekaa siin jedhu. Waaqatu beekaa. Seemee kana goone maa jechuudha kun? Isa paraasitaamolii itti fudhattuuf illee ameen jedhu. Kanaaf waaqayyo waan hin danda'amne akka danda'u wanta inni hojjeta badhamee yaanne akka hojjechuu danda'u beekuun dirqama. Inni sun raajummaatti wal qabata. Raajummaatti wal qabata. Raajiin namicha. Raajiin namicha. Wantoonni hojii kun qabatanii raajummaa wajjii wayitti wantoonni hojii kana wajjii wayitti deeman jechuudha. Isaan hojii ta'an hojii amantii hojii maalii kana wajjii wal qabatu isaan kun raajummaatti deemamu gara raajummaatti koonni dabarraa jechuudha. Erga akkas ta'eeti giddu galeessi tajaajila keetii mee maal? Giddu galeessi tajaajila kootii mootummaa waaqayyooti. Mootummaa isa samiif waan hojjedhuuf inni waan na fileef jalqabni koo dhumni koo mootummaa waaqayyoo waan ta'eef isa bira waan jiruuf miindaan koo isa bira waan jiruuf jalqabaa dhumni giddu galeessa tajaajila kootii mootummaa waaqayyooti. Kana si kaasee fi akkuma sileettee saamtee sabarraati namoota irraa kaastee birrii harcaastee makiinaa bitattee mana bitattee sun silaa hin dhufamu ilaalcha namootaa keessa sun waan jiruu fi namoonni ilaalcha keessa sirrii beekuu qabu. Ilaalcha keessa sirrii giddu galeessa tajaajila kee maal akka ta'e beekuu waan qabaniif si kaasee kaayyoon tajaajilaa maali mamma? Giddu galeessa tajaajila keetti kana dabarreerraa mee kaayyoon tajaajilaa hoo maali? Akkuma jalqaba sitti mee kaayyoon tajaajilaa kaayyoo maal kaayyoon isaa wangeela ta'uu qaba. Kaayyoon isaa wangeela. Tajaajilaan kun amma kan hafuuraa isaa waan tajaajilaa wangeelaati waan ta'eef kaayyoon isaa wangeela ta'uu qaba. Egaa amma kaayyoon tajaajilaa maali isan jedhe kan si kaasee fi tiriimti isaa faayidaa dhuunfaarra dhaabbachuu hin qabu wayi immoo ilaalcharra wayi immoo siyaasa irratti hin hundaa'u kan jedhan namoonni gaafa kaasanii isa kanaaf deebii akkatti kaastuuf si kaasan. Inni kun maaliif faayidaa dhuunfaa namtichi kun biyya lafaa keessa waan ta'eef wanti isa barbaachisu dhuunfaattis jira. Gootummaa guutuutti gannees deemna miti. Biyya keenya keessatti hin baramne maleessa biyya biraatti tajaajilaan tokko in tajaajilas kaampaanii mataa isaa qabas. Tajaajilaan tokko birrii dur jedhaa turanii. Tajaajilaanii birriin hin barbaachisu, tajaajilaanii uffati hin barbaachisu, tajaajilaanii kun hin barbaachisu jechaa kan turan jiru. Kanaafuu akka sagalee waaqayyootti yoo haasofne saamuun afaan kiristaanaa keessaa hin bahu. Yoo saame immoo tajaajilaa yoo saame immoo tajaajilaan tokko saamee yeroo jedhame immoo tajaajilaa miti. Yoo saame seera mootummaan kaa'een gaafatamuu qaba. Kan kana haasaa yeroo baay'ee sittan yeroo baay'ee nan argaa. Yeroo baay'ee kan kana haasa'anii warra inaafan. Tasuma warra dhugaarraa fagoo jiran. Waatu kun sitti maanii waldaa anamma waggaa 21 irraan tajaajilarra jira. 22 irra qabadheera tajaajilan. Baran tajaajila jalqabee makiinaa argee miti kan tajaajila jalqabe. Baran tajaajila jalqabee makiinaa tokko ittiin beekasoo buna fayyuu dhufa. Sinu maal jedhama makiinaa duriiti. Makiinaa duriiti. Buna fayyuu gaafa dhufu yoo sagalee isaa dhageenyullee bara baqannu ture. Bara sana tajaajila kan jalqabe. Bishaan gaarii argine miti tajaajila kan jalqabe. Waamichatu nu qaqqabe. Garuu wanta siin jechuu barbaadu warri akkasii kun cay jedhanii maqaa namaa balleessan. Saamee lafa akkasiitti saamee mana bitatee konkolaataa bitatee anaaf mana miti mana Itoophiyaa keessa miti
Inta'u maleessa Finfinnee makana yuutuu maqaa kootii moggaasanii natti hin xiqqaatu natti hin guddatu. Fakkeensitti wanti anaan nama daalu hin jiru. Wanti anaan nama daalu hin jiru akkuma nama tokkotti iyyuu. Kan konkolaataan sitti naafamu miti. Fakkeenyaaf ati kan konkolaataan sitti naafamuun irra jiraatu miti. Warri kun warra hojii dhabanii hojii hiikanii ta'anii nama hamachuu hojii isaanii godhatanidha. Warra kanaaf maal gochuutu irra jiraata? Tajaajiltoonni na hordofan, tajaajiltoonni na dhagaan maal gochuutu irra jiraata? Warra kanaaf balballi hojii akka banamuuf kadhachuudha. Baay'ee namatti tola. Mee isaan kana dhaamsa kana hin dabarsina. Maaliif hin dabarsina kan isin jedhee fi daddarbuu qaba dhaamsi kun. Namoonni taa'anii waa'ee namaa kaasan dhuguma hojii warra hin qabnedha sirriidha. Yaaddi kee baay'ee bareedaadha. Kana ta'etu jiru yeroo baay'ee bulaan waldaa asittiin banaa achittiin banaa deebi'ee cufaa asittiin banaa achittiin banaa hin cufaa deebisee nama yeroo baay'ee jechuudha. Sababiin waldaa ati bantee deebi'ee cufamuu isaa hoo maali? Qarshii dhabuudha moo nama dhabuudha moo yeroo dhabuudha moo maayin? Waldaa banee ergan banee hin cufaan. Ani kanan jalqabuuf waldaa tajaajiluudhumaaf. Arras boris ani waggaa 100 baranaas yoon jiraadhu man tajaajila. Bakka waamicha al takkaan diigamu namni narraa kol kaasee kaasu hin jiru narraa. Namni al takkaa bulaan dibameera torbaarraa kudharfaarraa irraa kaasana jedhu hin jiru. Bakka dibamee filame bakka hin jiru. Garuu wanti ta'uu qabu yeroo baay'ee waldaa namni jalqabe keessatti tajaajiluuf ofii jalqabuun garaagara. Fakkeenyaaf waldaa namni jalqabee tajaajilu itti geggeessummaadhaan toshee waldaa toshee nama waldaa geggeessu toshee keessatti yoo tajaajilanii fi abbaa mul'ataa taatee yoo tajaajiltu garaagara. Seerri geggeessummaa fakkeenyaaf liid gochuun barumsaan jira, ekspiriyaansiin jira. Kanaaf ani yeroon waldaa jalqabu dogoggorri tokko hin jiru. Dogoggorri jiran kun maalidha? Jalqaba dhaqee gaafa waldaa jalqabu jaraa wajjin iddoo garaagaraatti waliin fakkaatan. Fakkeenyaaf waldaa iddoo lama jalqabee iddoo lama cufame. Sabbataaf Naqamte. Akka garaagara kan sabbataa akkamitti cufame garaagara. Yaadni isaanii. Akkaataan cufama isaanii. Kan Naqamte immoo akkamitti kan jedhus garaagara. Fakkeenyaaf Naqamteen si kaasa. Naqamte jara tokkotu natti dhufee nama 3 ta'anii jaarsummaa hoteela tokkotti na argatanii natti dubbatan. Maallaan jedhan ani waldaa jalqabuudhaaf laayisensiis qaba. Wanta ta'eefu mul'atas qaba wanta ta'eefu rakkina qabu. Iddoo hundumaatti jalqabuu danda'a. Garuu kan barbaadu waldaa jalqabuudhaaf ulaagaalee barbaachisootu jiru. Ulaagaalee barbaachisoo jiran keessaa akkamitti kan jedhu suni muuxannoo wanta dhufutu jira la. Muuxannoon wanti dhufu jira. Nama gorsaa qabaatte immoo namni gorsaan karaa gaarii yoo sitti argisiise ammati bakka guutummaa guutuutti sitti of gate asirraan bayyoo naan jettee guutummaa guutuutti sitti waan of gateef na gargaara na gorsaa na deebisa sitti waan of gateef asirraan bayyennaan dhuguma kee na gorsee taanaan na malkaa. Dhuguma sirratti waan of gateef asirra bayyettee girgiddaa kanatti na rukuchiifta taanaan dhaqee rukutamaa jechuudha. Kanaafi inni Naqamtee jara tokko dhufeetu nama 3 ta'anii waldaan hundinuu asitti jalqabeedha. Ani immoo Naqamtee keessas tureera waan ta'eef Naqamtee baay'ee jaalladha. Naqamteen iddoo itti rakkina baay'ee argeedhas iddoo itti waaqona kabajeedhas waan ta'eef jara kana wajjin walii galle. Jarri kun naqanii nama biraarraa nama wal beekanirraa achitti miti achitti 20,000 hin fuudhamu inni kiraayinsaa kan Finfinneettu yeroo sana akkas hin turre. Dhaqanii nama kana wajjin walii galanii kiraayii 20,000 walii galan. Konferensii qopheessinee irraa kottuu jedhan gaafa inni qorqorroon nan 200 rukutameera. Bakka dhumeera teessuma kana kiraayii fuudhanii lafa bareechanii steejiin tole bakka. Ani konferensii deemee tajaajilee achumarraan asitti tajaajilta waldaan kiyaasinaan jedha. Bakka erga waaqayyo nama naa kennee dheetan taappellaa hojjisiisnee maal jennee tajaajila koo jalqabe. Yoon tajaajila jalqabe konferensii guyyaa 10 godhee qarshiin argame qarshii argamu kana an harkan taa'u qarshiin jaruma irraa nama 3 san harkata.
Saalaka qorqorroo sana mallatteessanii fuudhaniiru. Akkuma liqii. Akka liqiitti muka mallatteessanii fuudhaniiru. Hankanan beeku. Bismaara utuu nafin hunda isaa fuudhaniiru. Isa kana gilsi namaa galuu qabaa kan dubbachaa jira. Maaliif gaaffiin kun waan jiruuf. Sirrii. Waan jiruufu kanan namaa ibsuu barbaade. Booda 300 sagantaa fixe jechuudha. Sagantaa fixee warri kaan miliyoona 3 fuudheenaan jechaa jiru. Warri kaan miliyoona 3 fuudheenanii akkuma silatti miliyoona 3 miti biliyoonuu anaaf xiqqaadha. Maaliif nama hojiitan? Sirrii. An nama hojiitti nama sammuu qabu. Bormaala na hojjetu. Utuu biliyoonni tokko dhufee dhugaan sittaa sa'uudhaaf ji'a na bira taa'amite gara hojiitti ani dirsa boolla isaa qopheesseera. Nama cal jedhe birrii qofa eegumte nama hojjetu sammuun koo hojiidhaaf toora galeeraan. Booda 300 argame 300 innum guyyaa gaafa 10 gaafa 11 300 jiru. Gaafa yeroo walitti qabeessa dhaqe jedhu lakkaa jira namticha abbaa manaatii maa jedhan gaafa konferensiidha kan ji'a jaasii kaffala 20 baay'isu jaha. Sii kennamaa jedhamee ani beeku erga sagantaan dhume birriin faca'ee dhume kaffalamee dhume booda abbaan mana jarri na biraa deemaniiru abbaan manaa dhufee na qabachuu. Na wajjin haasa'e. Maaliif birrii koonaan laattanii hojii walii galte sanii wajjin walii gale. Akkasii bakka asii kennamu jedheen deddeebi'ee immoo gatii kaffalee achumatti immoo tajaajiluu jalqabe. Maaliif birriin isaa kennamuuf jedhe tajaajiluu gaafa jalqabu guyyaa biraa akka birrii 60 kana kennee fi utuma jedhu maal taasisti fakkaate. Nuyi sagantaatti deemu namticha amma dubbate amma dhiiga wanta ta'eef bakka ji'a tokko noo siisii laannaa anaa jedheeni yeroo gara sagantaatti deemaa jiru silkiin naa bilbilan. Makiinaa gaafadhee gara sagantaatti utuu deemaa jiru tun konkolaataa keessa jiru silkiin naa bilbilan iddoo chirchiiti iddoo wallichaati. Maal jennaan abbaan manaa mana cufateera. Uummatoo irra kan mana keessaa gayyaasanii inni kaan hin deebi'e. Maaliif maal hojii naasumnee irra miti? Hojii naasumnee irra miti maaliif akkas taa'ee namticha ammas fuunee jaarsummaatti kaa'ee haasofsiise. Booda ani TV jalqabuudhaaf agrimentii uumeera waanta ta'eef KJ TV jalqabu agrimentii uumeera waanta ta'eef waliigaltee uumeera waanta ta'eef asitti na barbaadan. Jarri sun biyya alaatti dhufanii asitti gaa na barbaadan isaan biraan dhufe. Isaan biraan man dhufuut ji'a tokko beellama qaba. Isaan biraan man dhufetti waldaan cufame. Namni tokko tasiqu jedhee cufee teessuma isaas fudhatee hundumaa fudhateedha. Kanaan karaa nama biraa gaafachiisee ennaan birriin sun hundumtu qubadhu gaa. Churchiin jalqabee ji'a ja'a miti waggaa tokko ta'e. Yoo waggaa tokko ta'u kana 2020 kan waggaa tokko irra gadaa irra laala. Ilaalcha illee nu godhaa sin kiristaana ilaalcha nu godhaa naan didanii sanarraan kan ka'e inni naqamtee akkasitti cufame. Irra caalaan sababa sirraa ka'utu hin taane qaama karaa alaan dhufuudha kaasaa jirta. Ilaamma anas jira warri gaafa kiraay fuudhees jiru abbaan manaas jira Yesuusis jira jiraataadhaan beekan. Kanaaf maaliif akkas dubbadha nama hubatamuu qaba. Nama hubatamuu qaba sirriidha. Maal sana wajjin gaafa kaasan namoonni baay'ee geggeessummaa badee miti inni geggeessummaa badee utuu hin taane geggeessummaa iyyuu nama ta'u nama waldattiidhaaf ta'u gana barbaadaa jirra nuti. Akka sanaatti immoo nu geggeessaa jira. Anarraan kan kee utuu hin taane waliigaltee uumame sanatu dogoggora uumu. Waliigaltee uumame sanaaf nama wal beekan irraa kan fuudhu dogoggora uume kanarraa namtichi cufate sabooddee birrii sana hundumaa kaffalennaan humna ittiin birricha kaffaluu hin qabne. Komiin ka'u yeroo baay'ee gaa hanqina akkasii bira jirutti kaafama yeroo baay'ee jechuudha. Isa kana sirriitti gadi fageenyaan kaasuu qabda. Maaliif yeroo konfereensii deemtu iyyuu ati waldaa sana iddoo hundeessitu ta'uu hin taane waan mata diraash kontiraata fuutee yookaan immoo kiraayii fuutee geggeessitee deemtu qofaafatti kaafama. Kunoo sababa maaliif? Waldichumatti maaf hin geggeessuudha gaaffiin jiru baay'inaan. Inni kun sirriidha. Inni kun sirriidha gaafa isin jedhu waldootan jalqabe keessatti galma alaa irratti konfereensii qopheessee hin beekan. Eessattu qopheessee hin beeku. Garuu konfereensii biyya adda addaatti nan qopheessa. Lafatti konfereensii qopheessitu hundumaatti immoo waldaa jalqabdee kan jedhu waldaa jalqabeera hin jenneen kan naan jedhu sin jiru. Maaliif waldaan jalqabne konfereensii qopheesse isteedeemii galma magaalaa irratti qopheesse wanta ta'eef. Lafa konfereensii qopheesse waldaan jalqaba.
Sababiin ati galma yookaan isteediyeemii irratti sagantaa qopheessituu fi maali? Waldicha qabachuudha dhabuurraan kee dhalanii kaasu yeroo baay'ee. Miti. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya turtii nuyi Raajii Bulaa Tamuskii wajjin goonee kutaan tokkoffaan isaa kana fakkaata. Torban kutaa lammaffaa qabadheen isiniif dhiyaadhutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.